duraan dursee kan hin danda'amne hunda akka humna keenyaatti akka dandeenyu nu godhee kan asiin nu gahee Waaqayyo haadha isaa wajjin haa galatoomuun jedha. Jirtu hin dhaga'amu gama sanaa warri Ameerikaa hin dhaga'amu jechaa jirtu. Jecha Haacaaluu Hundeessaati. Abbootiin amantaa, haadholiin, abbooliin keessummoonni asitti argamtan, hiriyoonni Acee biyya keessaa fi alaa, uummanni addunyaa irra jirtan, qeerroo fi qarreen daa'imman, kaadhimamtoonni fi injifattoonni badhaasa Haacaaluu Hundeessaa marsaa sadaffaa tamsaasa kallattiin nu hordoftan, dhugaa Acee obsaan Waaqa irraa eeggachaa jirru hundi keessan maqaa jaalallee koo ijoollummaa amanamaa qulqulluu, abbaa ijoollee koo bara dargaggummaa, abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye, abbaa warraa koo hanga dhumaa akka laphee guutuun warra isa jaalatu akkasumas isa goomatu fuuldura dhaabbadhu na godhee goota jaalalaa